Nagaaf raadiyoo Waaqayyoo kitaaba lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii chaanaalii keenya har'a sagalee Waaqayyoo qabadheen fuula keessan jira. Sagalee Waaqayyoo yeroo walii wajjin barannu hin ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 nan dubbisa. Sagaleen kun akkas jedha. Phiilaaxoos yoos immoo ati mootiidha kaa jedheen. Yesuus deebisee akka ani mootii ta'ee ati iyyuun jetta. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan aladha. Kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koo in dhaga'a. Kana irratti Phexros dhugaan maal inni jedheen maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhee dhugaaf dhugaa ba'uufan aladhee jedha. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Dhugaan maal inni jedhee dubbate namni kun maqaa Waaqayyoo baraan haa eebbifamu. Dhugaa waa'ee dhugichaa hin beeku jechuudha. Dhugaan maal inni jedhee gaafa dubbatu dhugaani wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti immoo gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbata. Karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara Abbaa dhaquu hin danda'u. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Karichi dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 kanarratti gaa sagalee Waaqayyoo kan nuti har'a walii wajjin barannu mata duree akkasii ta'a. Dhugaaf dhugaa ba'u maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo ofiin kadhannaa gooftaa Yesuus hundumaa kan dandeessu dubbii dhugaa sagalee dhugaa nuuf qoodu nutti dubbadhu nu barsiisi hafuura qulqulluu yeroo qabnu nu eebbisi. Ameen. Egaa mata duree nuti har'a irratti barannu dhugaaf dhugaa ba'u maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Dhugaaf dhugaa ba'u. Dhugaaf dhugaa ba'u jechuun maal jechuudha? Dhugaaf dhugaa ba'u jechuun sagalee misiraachuu dubbachuu jechuudha. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Sagalee misiraachuu warra dhageenyeen dhageessisuu bira ga'u jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Tokko jettanii dhugaan eenyu jettu? Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Dhugaan eenyu? Wangeela Yohaannis 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus Kiristoos karichi dhugaan jireenyi ana jedhe. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Dhugaan Yesuus Kiristoos masichadha. Dhugaan eenyu isa jedhuu fi dhugaanii Yesuus Kiristoos masichadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanis kan nuti argachuu dandeenyu hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 5 irraa arganna. Kanis kan nuti argannu hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 5 irraa Yesuus masicha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhugaan eenyu? Tokko jettanii dhugaan eenyu? Tokko tuqaa tokko Yesuus masicha. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 5. Akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Tokko tuqaa 2 Kiristoosidha. Dhugaan Kiristoosidha. Rooma boqonnaa 9 lakkoofsa 1 tuqaa 3 isa du'ee du'aa ka'e isa ifa hundatti mul'isedha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Hojii ergamootaa 26 lakkoofsi inni 4ffaa yookiin tokko tuqaan 4 kattaa guddicha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4. Dhugaan eenyudha isa jedhuu fi isa mataa nuuf ta'edha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraa arganna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Lama jettanii nama akkamiitu dhugaa ba'a? Lama tuqaa tokko nama fayyitu dhugaa ba'a. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 47 irratti nama Yesuus Kiristoos isa fayyise cubburraa waan garaagaraarra nama isa fayyise argina. Namni fayyi kun immoo isa fayyise kan akka inni dhugaa ba'aa jiru argina jechuudha. Kanaafuu lama tuqaan tokko nama fayyitu dhugaa ba'a. Nama akkamiitu dhugaa baasa jiruu fi nama fayyitu dhugaa ba'a. Nama Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuusaa godhee fudhatee ofiisaa fayyitu dhugaa ba'a. Karaa fayyinaa kana namatti agarsiisa hin dubbata hin dhaje. Hin dubbata ittiin hima jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Lama tuqaa 2 warra isaanitti kennametu dhugaa ba'a. Warra kamii? Warra isaanitti kennametu dhugaa ba'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 30 lakkoofsa 24 warra isaanitti kennametu waa'ee dhugaa kan dhugaa ba'a. Lama tuqaa 3 sanyii dhugaa warra ta'antu dhugaa ba'a. Nama akkamitti dhugaa baasa jedhuu fi lama tuqaa 3 sanyii dhugaa warra ta'antu dhugaa ba'a. Roomaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8. Egaa namoonni dhugaa ba'uu danda'an warra sanyii dhugaa ta'anidha. Nuti sanyii Yesuus Kiristoos, nuti sanyii ilma Waaqayyooti, nuti ilmaan Waaqayyooti. Karaa Yesuus Kiristoos ilmaan Waaqayyoo jedhamee warra waamamedha.
Kanaaf ilmaan waaqayyo jedhamne warri waamamne kun sanyii waaqayyooti. Namni dhugaa ba'uu danda'u sanyii waaqayyo isa ta'e yookiin ilma waaqayyooti. Nuti ijoollee waaqayyooti yookiin ilmaan waaqayyooti. Maqaan Yesuus bara baraan. Kanaaf dhugaa ba'uu dandeenya. Kanaaf dubbicha dubbachuu dandeenya. Kanaaf waa'ee dhugaa kana lallabuu barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu nama akkamitti dhugaa baasa jedhuu fi sanyii dhugaa warra ta'antu dhugaa bahaa jechuudha. Egaa namoonni Yesuus Kiristoos fayyisa lubbuu keessanii gootanii fudhattanii jirtan lafa garaagaraa waa'ee dhugaa kana dhugaa ba'uu hin dagatinaa. Waa biraan haasa'inaa waa'ee dhugaa kana dubbadhaa. Jireenyi Yesuus wajjin jira. Eebbi Yesuus wajjin jira. Guddinni Yesuus wajjin jira. Milkaa'inni Yesuus wajjin jira. Jireenyi nuti lafa kanarratti jiraannu yeroo muraasa. Garuu Yesuus Kiristoos wajjin jireenya bara baraa jiraachuu ni dandeenya. Haaleluyyaa. Gaariidha Yesuus. Isa wajjin jireenyi jira. Yesuus wajjin ulfinni jira. Yesuus wajjin guddinni jira. Yesuus wajjin milkaa'insi jira. Yesuus wajjin lafa yaadan ga'uun hin jira. Maqaan Waaqayyoo bara hamma bara baraatti haa eebbifamu. Egaa inni du'arraa gara jireenyaatti nu fide. Nu barsiisee nuuf ibsee qabaa diinaa keessaa nu baasee gara jireenyaatti nu waame. Warra jireenya qaban warra ulfina argachuu jiranidha. Warra qulqulloota wajjin hoolicha Waaqayyoo wajjin fuula Waaqayyoo abbaa abachuu jiranidha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Ganamoota iddoo garaagaraa jirtan dubbii kan dhaggeeffattan ittiin eebbifamaa. Ittiin hojii kana hojjedhaa. Nama akkamitti dhugaa baasa jedhuuf 2:4 warra Waaqayyootti amanantu dhugaa ba'a. Waaqayyo fayyisa biyyaa lafa akka inni ta'e, Waaqayyo waan hundumaa gochuu akka hin danda'u, Waaqayyo tokko malee akka hin jirre warra amanan. Waaqayyotti warra amanan inni kaleessa ture har'as jiru boos kan jiraatu Waaqayyo duwwaa akka inni ta'e inni immoo tokkicha ilma isaa nuuf kenne nuun du'aa gara jireenyaatti akka inni nu fide warra amanantu waa'ee isaa dhugaa ba'a jechuudha. Kanaafi nama akka kanaatu dhugaa ba'a. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Kanas kan argannu Ibroota boqonnaa 3:5-6. Sadaffaa akkamitti dhugaa ba'a? Mata dureen keenya dhugaaf dhugaa ba'u. Akkamitti dhugaa ba'a? Inni sadaffaa akkamittiin dhugaa ba'a? Barattoonni keenya, dargaggoonni keenya, manguddoonni keenya, harmooliin keenya, daa'imman keenya akkamittiin dhugaa ba'uu dandeenya? Waa'ee dhugaa kana akkamitti dhugaa ba'uu dandeenya? Waa'ee dhugaa kana akkamittiin dhugaa ba'uu dandeenya? Maqaan Yesuus bara baraan. Akkitti nuti waa'ee dhugaa kana dhugaa ba'uu dandeenyu 3:1 jettanii akkitti nuti dhugaa ba'uu dandeenya? Qaamaan argamne bira geenye dhugaa ba'uu dandeenya. Warra Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhannee bira qaamaan argamne bira geenye waa'ee Yesuus itti dubbanne Yesuus Kiristoos fayyisaa akka inni ta'e hubachiisnee dhugaa ba'uu dandeenya. Inni karaadha, dhugaadha, jireenyi isaan malee jireenyi argamu, isaan malee wanti kamiyyuu ta'uu hin danda'u jennee waa'ee isaa itti dhugaa baanee amansiisuu hin dandeenya. Badisaa gara jireenyaatti akka isaan gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi inni 3:1 qaamaan argamne bira geenye. Fakkeenya gurguddaa kan nu ta'an macaafa qulqulluu keessa namoonni qaamaan argamanii bira gahanii dhugaa ba'aa kan turan yookiin aarsaa kan xaaxura wangeelaaf muraasa isaanii kaasnee ilaalla. Fakkeenyaaf Yaa'iqoob Zebdewoos, Simi'oon Asifraawus, akkuma kana Bartolomewoos fa'aa ni argina jechuudha. Namoota qaamaan argamanii bira gahanii dhugaa ba'aa turan. 3:2 akkitti nuti dhugaa ba'uu dandeenyu qaamaan deemnee bira ga'uu hin dandeenyu yoo ta'e maallaqaan namoota deeman bira dhaabbachuun dhugaa ba'uu dandeenya. Akkitti nuti dhugaa ba'uu dandeenyu 3:2 qaamaan deemnee namoota amanne amansiisuu hin dandeenyu yoo ta'e namoota deeman maallaqaan isaan gargaarree isaan cinaa dhaabbannee dhugaa ba'uu dandeenya.
Tiraanspoortii waan itti isaan godhatan, waan isaan nyaatan, waan itti isaan uffatan, saamuna isaan itti miccatan akka argataniif isaan deeggaruun dhugaa ba'uu keessatti. Kanaaf namooti manguddummaarra jirtan harmoolii ofii keessan fageenya deemuu dandeessu yoo ta'e maallaqa keessan illee dhugaa ba'uu dandeessu. Karaa garaagaraan dhugaa ba'uu dandeessu. Dargaggoonni keenya shamarran keenya dhugaa ba'uu ni dandeessu, ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kottaa dhugaa haa baanu, waa'ee dhugaa haa dubbannu. Dhugichi Yesuus waa'ee Yesuus Kiristoos kana haa dubbannu. 3:3 qaamaan maallaqaan hin dandeenyu yoo ta'e immoo kadhannaan isaan cinaa dhaabbachuu. 3:4 karaa sooshaal miidiyaa dhugaa ba'uu dandeenya. Kunis lafuma jirru jiraanne sagalee Waaqayyoo addunyaa kanaan geessisuu dandeenya jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa yoo ilaalle addunyaan mandara tokko faarfachuutiin, lallabuutiin, barsiisuutiin, gorsuutiin dhugaa ba'uu dandeenya. Faarfannaa hojjennee gaafa sooshaal miidiyaa irra gadhiisnu faarfannaa sana namoonni dhaggeeffachuun gara Yesuusitti dhufuu danda'u. Dhugaa kana fudhachuu ni danda'u. Barumsa wangeelaa gaafa barsiisnu deemuu danda'u jechuudha. Fakkeenya karaa sooshaal miidiyaa yuutuubii namoota karaa yuutuubii sagalee Waaqayyoo barsiisaa jiran dhugaa ba'aa jiran. Fakkeenyaaf kan akka Raajii Maasirraa Taayyeefaa namooti baay'een yuutuubii sooshaal miidiyaa isaanii ilaaluun manuma ta'anii fayyaa jiru. Sagalee Waaqayyoo dhagahaa jiru biyya keessa biyya garaagaraa kan jiran. Akkuma kanaa Dooktar Gammachiisuu barumsa wangeelaa isaan barsiisan namooti baay'een dhagaa jiran. Gurra namoota baay'ee biraan geessisaa jiru. Addunyaa kana qaqqabsiisaa jiru. Nus kottaa dhugaa haa baanu. Karaa biraa, karaa teelegiraamaan, karaa feesbuukaan, karaa instaagiraamaan, karaa sooshaal miidiyaa kanaan dhugicha dhugaa ba'uu dandeenya. Namooti baay'een dargaggoonni keenya fuula feesbuukii keenya irratti waan baay'ee barreessaa haga kana barreessinu Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya jennee fuula feesbuukii keenya irratti yoo maxxansine dhugaa baaneedha. Teelegiraama keenya irratti sooshaal miidiyaa keenya kamirratti waa'ee isaa yoo dubbanne dhugaa baana jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Karaa sooshaal miidiyaa nama wajjin dubbatanii haasa'anii amansiisuu hin danda'ama. Feesbuukii irraan hin danda'ama. Teelegiraama irraan hin danda'ama. Yesuusiin namatti dubbachuu hin danda'ama. Kanaaf kottaa dhugaa haa baanu. Dhugichaaf dhugaa haa baanu. Dhugichaaf dhugaa ba'uu nama taruun hin keenyarra. Yesuus gaariidha. Inni arfaffaan jettiin kutaa kana har'a goolabnu maaliif dhugaa baanu jettanii qabattu. 4:1 adaba irra nama baraaruuf dhugaa baana jettu. Hojii ergamootaa boqonnaan 2:40-41. Adaba irraa namoota baraaruuf dhugaa baana. Akka adabamneef jireenyatti galuurra abiddatti akka hin galleef raammoo bara baraa sanaan akka hin nyaatamneef akka hin adabamneef akka hin banneef itti dhugaa baanee gara jireenyaatti ni finna jechuudha. Kanaaf dhugaa baana. Gaariidha Yesuus. 4:2 yaada garaa geeddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'aniif. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:21. Yaada garaa isaanii geeddaratanii waan kanis godhan hundumaa dhiisanii Yesuus Kiristoositti amananii Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii jireenya bara baraatti akka galaniif dhugaa baanaa jechuudha. 4:3 namni tokkoyyuu akka hin banneef 4:3 namni tokkoyyuu akka hin banneef dhugaa baana. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:26 maal akka hin taaneef namni tokkoyyuu akka hin banneef. 4:4 mootummaa Waaqayyoo akka argataniif. 4:4 mootummaa Waaqayyoo akka argataniif itti dhugaa baana. Maaliif dhugaa baana isa jechuufi 4:4 irratti mootummaa Waaqayyoo akka argataniif. Hojii ergamootaa 28:23 mootummaa seexanaa ta'uu hin ta'in ilkaan qaru bowwaa waajitu hin ta'in mootummaa Waaqayyoo akka argataniif bara baraan Yesuus wajjin akka jiraataniif qulqulloota wajjin qulqulloota ergamoota Waaqayyoo wajjin akka jiraataniif itti dhugaa baana. 4:5 dheekkamsa jalaa akka oolaniif itti dhugaa baana. Dheekkamsa dhufu sana jalaa badisa dhufu sana jalaa akka isaan oolanii maal goona itti dhugaa baanaa jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu.
Kanas kan argannu Rooma boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa hin arganna jechuudha. Afur tuqaa ja'a gowwoota gorsuuf wallaalota barsiisuuf dhugaa baana. Maaliif dhugaa baana isa jedhuufi gowwoota gorsuuf wallaalota barsiisuuf dhugaa baana. Gowwoonni Waaqayyo akka hin jirretti lakkaa'u. Wallaalonnis akkuma kanaati. Waaqayyo jira. Waaqayyo teessoo isaa gubbaa jira. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Waaqayyo lafa hundumaa jira. Waaqayyo waan hundumaa ol gararraa jira. Inni isa jiru isa jiraatudha. Maqaan isaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Kanaafi wanti nuti dhugaa baanuuf afur tuqaan ja'a gowwoota gorsuu fi wallaalota barsiisuuf Roomaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irraa hin argannaa jechuudha. Afur tuqaa torba irratti namni hundinuu akka fayyuuf dhugaa baana. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Nama jedhame kan uumame yookiin nama jedhame kan dhalate hundinuu akka fayyu akka hin banneef abidda bara baraatti akka hin galleef jireenya bara baraa akka argatuuf itti dhugaa baanaa jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraa eebbifamu. Afur tuqaa 8 yookiin isa xumuraa namni Waaqayyo irraa akka adda hin baaneef itti dhugaa baana. Waaqayyoon malee jiraachuun hin danda'amu. Waaqayyo irraa adda baanii jiraachuun hin danda'amu. Kan jiraatu Waaqayyo wajjin Yesuus wajjinidha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu Waaqayyo irraa akka adda hin baaneef itti dhugaa baana. Maqaan Yesuus bara baraan eebbifamu. Maaliif dhugaa baana isa jedhuufi afur tuqaan 8 namni Waaqayyo irraa akka adda hin baaneef Tiitoo boqonnaa 1 lakkoofsa 14 Waaqayyo irraa namni akka adda hin baaneef itti dhugaa baana jechuudha. Waaqayyo wajjin namni akka inni jiraatu Waaqayyo Musa wajjin akka jiraatu jechuudha. Mata dureen guyyaa irraa wal wajjin baranne dhugaaf dhugaa ba'u kan jedhu yoo ta'u wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 kaasnee ilaalla. Maqaan Yesuus bara baraan eebbifamu. Egaan kottaa dhugichaaf dhugaa haa baanu. Waa'ee dhugicha haa dubbannu, haa barsiisnu, haa lallabu. Karaa faarfannaa, karaa lallabaa, karaa garagaraa waa'ee dhugicha haa dubbannu. Yesuus isa dhugaa ta'e kan haa barsiisnu. Isaan jireenya argamaa isaan waan hundumtu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dubbisa nutti dubbateef haa eebbifamu. Gaayirootti aanutti sagalee Waaqayyoo wal wajjin baranna. Namoota chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu, koomentii gochuun dagatiina. Karaa telegiraam giruubii keenya sila jiruun nu dubbisuu dandeessu. Waaqayyo isa dubbisa nutti dubbate galateeffanna. Gooftaan dhumaa dandeessu. Silma Waaqayyo waa'ee dubbii keef sagalee keefsaa galatu isa nutti dubbatte kanatti qabamne jiraachuu qabnu nu gargaari. Baraa fi dhokkamnu nu eebbisi. Ameen.